Bakka jirtan hundumatti nagaan keenya kabajaasniif haa ta'u daawwattoota keenya. Fayyaan waan hundumaa dursa. Namoonni keenya afaan isaaniitiin ogummaa hospitaala keessaa baasu. Macaafa barreessiteetu wanta dursa kennamuu qabuuf dursa alaan. Waaw. Biyyi fayyaataa, ardiin fayyaataa, addunyaan nagaata. Akkaataa itti barreessite akka itti hakiimii barreessuun fakkaatu. Mata dureen isaa faaya fayyaa. Kitaaba kanan barreessuuf na kakaasisi. Dursa laachuufii qabna. Afaan keenyaan fayyaa keenya. Afaan Oromootti deebisuun baay'ee nama rakkisa. Faayi fayyaa miidhagina fayyaa keenya. Faayi qoricha sanaa dubbisanii, side effect isaa ilaalan. Fayyaan keenya konkolaachisa. Macaafni kun TP sana afaan Oromootiin kenna. Waan akka Asoosamayyuu barreessuun ayyaala. YouTube keenya ilaaluun gaadha. Kitaabni fayyaan afaan Oromoon barraa'e kun hin baratamne dirqama jiraachuu keenyaati. Afaan keenya afaan saba guddaa waan ta'eef tamboo aarsuu yookaan dhugaatii alkoolii qaama keenya fayyaatti bareechee erga nu uume imaltoonni kunniin duroomina qabeenya dhiphina garmalee yookaan stress baay'ee san nu kennan baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Fayyaan dhabina. Nagaan dhabina.